كتابني متدوري هيرافي سرنا فيدراليزمي جدو كان تسفاين وعين بري فمي بفميرا كبري زلالة كتابني متدوري هيرافي سرنا فيدراليزمي جدو بري فمي هوتيلا سكايلايت بفمي بريسان كتابتشا تسفاين وعي كتابتشي هيرا سرنا فيدراليزمي فيم قدنا أكبرو أفان رومو رتت إيفتشونا أكاك أوبي فمي هماني كتابة وفدن أفان رومو تنكوبي سودان أمة أوروموف إيسون بيكم صافي هبنو هيرا موتوما في سرنا فيدراليزمي رتك أبوس أمة أفكينو برباجسا توسا وانا نتي أمانيف كتابة كان بري سودان دائر إني لما فا واي هيرا موتوما استي سرنا فيدراليزمي كتابة أفان أوروموتين كان بري فمي بايي تقال إما هيرا استي إما فيدراليزمي أمة أوروموف بايي مرتسا وانتيف إما كان رت هبنو قوتو تيك أباجو داف كتابة بريسو مرتسا توسا هبجودان كتابج بريفمو دندئر كتابني متأنسيسون إبسيسان كون يرو تورب فافتوس إيرانيرو بريسا تسفاين واي يرو أما بريزيدانتي تيانا من مرتي صدركاتو كوفا فيدرالاتون تجاجلا كان جيران يوتان كتابني إبسيسان ولوان إبلا مافترباتا ما أول أكاك أبو هبنيرا بريزيدانتي تيانان بولچين سموتو مانان أوروميا أبو أولو أبديم كتابيجي سرنا فيدراليزمي أكبياتي إجارة ماجروف كان غرغارو رجلاني وتو فيدراليزمي دوغار أبته فيدراليزمي دوغار أبتشات مرد وفينو بولچو تود اكسرسايز بوچو دندينير انا في كتاب هون واي كان ابسج بيا برو جارو بربانو سنيف ثيوريتيكالي براكتيكالي غلطه تايتين كتاب نتجاجو تايتي ان كارلي مقالا فنفنة دبلته بوالين مسوما ارغما جران فري سرنا فيدراليزمي توسي منيرو هذا مقالي قدتين نانو روميا بيا مقالي فنفنة دكانة ترت هذا هو دكات افترت the best African city right now أما ساكنا أسرع قامي جريش هنا كان نفني بوعة فيدراليزمي دوغات أبو أولون بريسا كتاب الشافيس غلطة قدال إيسانيروم إبا كتاب الشارتي هقوغنتون أولانون بياتي صدركاوان أدى أدى رجراني فيم هريون نفي فروني بريسي شائرتي هرماتانيروم Hagammatti xaa'oonni kuntaalli miliyoona 4 qaalamaa ol buufata doonii gaheeraa jira korporeeshiniin hojiiwwan qonnaa Oromiyaa hanga amajjii 18 bara 2017tti xaa'oonni kuntaalli miliyoona 4 fi 290 ol buufata doonii Jibuutii ga'u korporeeshiniin hojiiwwan qonnaa Itoophiyaa beeksisee jira. Xaa'oonni kuntaalli miliyoona 3 fi 400 fi 45 gara biyya keessaatti geejjibsiifamee karaa waldaalee bu'uuraatiin qonnaan bultootaa fi raabsamaa jiraachuu sigaa kan himame amajjii 24 hanga guraandhala 4 bara 2017tti dooniiwwan xaa'oo yuuriyaa fi daappii kuntaala miliyoona 2 fi 700 fi 75 fe'an buufata doonii Jibuutii ni gahu jedhamee akka eegamu korporeeshinicharraa odeeffanne. Dhimma bal'inaan ilaallutti gaafa dabarru hojii misooma qonnaa teekinooloojiitiin deeggaramiin Oromiyaatti jijjiiramni bu'uuraa dhufee jira jedhanii hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu oomisha qonnaa kan akka boqqolloo fi mishingaa irratti hojii hojjetameen bu'aan abdachiisaan dhufee jira jedhan Faisal Adam. mootummaan jijjiiramaanas dhimma bifa addaan xiyyeeffannaa addaa itti kennee hojjechuun bu'aa fi jijjiirama qabatamaa ittiin fiduu danda'e tokko damee seektara qonnaati. Inisheetiivii qonnaa mootummaan hojiirra oolcheen bu'aan abdachiisaan adda addaa dhufuu danda'ee jira. Sadarkaa Oromiyaattis toomna hojii misooma qonnaa seektara jijjiirama addaa irratti argame yoo ta'u, oomisha heddumminaa fi qulqullinaan oomishuun diinagdee biyya lafee dugdaa ta'uu isaa daran kan itti mirkanaa'ee jiru yoo jiraate yeroon isaa amma akka ta'e ogeessonni damichaa ni himu. Qonna makaanaayizeeshinii fi teekinooloojii qonnaa hamma hojiirra ooluun erga eegalee jijjiiramni guddaan dhufuu kan eegale yoo ta'u, humnaa fi dandeettii naannichi misooma qonnaaf qabu duuganii itti fayyadamuuf immoo teekinooloojii qonnaa akkaataa barbaadamuun itti fayyadamuun murteessaadha. Kanaaf mootummaan roga makaanaayizeeshinii qonnaaf xiyyeeffannaa itti kennameen kan hojjechaa jiruuf hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu turtii addatti OBN waliin gaggeessanii akka himaneetti riifoormii damee qonnaa irratti gaggeeffameen akka biyyaattis ta'u sadarkaa Oromiyaatti bu'aan olaanaan kan itti argame ta'uu sun ammatti immoo qonni carraa hojii dhabdootaa hedduuf akka uumu itti karoorfamee hojjetamaa jiraachuu kaasanii jiru. Qonni keenya carraa hojii uumatu deemuu qaba.
dargaggeessi yuunivarsiitii adda addaati vocational school adda addaa baheetoo jiru iddoo adda addaati barumsa adda addaa qabaateetoo jiru kun gara qonnaatitti galuutu irra jiraata. Isa qofa osoo hin taane immoo hojiiwwan nuti yeroo yeroodhaan qabeenya uumamaa irratti hojjechaa jiru dargaggeessa kana akka inni hammachuu danda'utti goone qonna keessatti carraa hojii guddaa uumutu irra jiraata. Carraa hojii biyya kana keessatti uumamu keessatti qonni harki 65 ol kan ta'u carraan hojii qonna keessatti hojjetamutu irra jiraata. Kana jedhuun karoorfamee fi qoratamee hojiin kun akka inni hojjetamu itti deemamaa ture jechuudha. Egaa kanarraa ka'ee dhimmoottan kan erga adda baasnee keewwannee booda hojiiwwan nuti hojjechuun nurra jiraatu akkamitti hojjechuutu nurra jiraata maal irratti hojjechuutu nurra jiraata kan jedhu ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru dhimma kanarratti walii galee karaa hojii kanaatti akka inni bobba'uuf yaaliin taasifamaa ture yaaliiwwan gurguddaa gaggeessaa turre jira jechuudha. Egaa kanaan yeroo ammaatitti oomishoota adda addaati irratti keessumaa oomishoota inishiitiiviidhaan jenneetu qabanneetu irratti hojjechaa turre oomishoota adda addaa irratti hojiiwwan gurguddaan hojjetamuu eegalanii jiranii hojiiwwan gurguddaa kanaan immoo jijjiiramoonni dhufuu eegalanii jiran jechuudha. Jijjiiramoonni dhufan jenneetu dubbannu kun ija utubaawwan arfan keewwannee kana akkamitti ilaalamaa jiranii maaltu ta'aa jiru kan jedhu yeroo yeroodhaan jala bu'amee ilaalamaa deemamaa kan jiru ta'uusaa sumaan isin kaasuu barbaada jechuudha. Mootummaan jijjiiramaan boodadamee seektara qonnaa bu'aa olaanaa itti argate keessaa tokko hojii inisheetiivii misooma qamadiiti. Seenaa biyya kanaa keessatti qamadiin ganna malee bona oomishuun hin beekamu ture. Garuu inisheetiivii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin qamadiin waggaa guutuu oomishuun akka danda'amu barsiisuu bira darbanii lafa gammoojjii duraan deeggarsa eeggachaa turan hundatti misooma jallisiitiin gammoojjii aartuu keessa callaa hammaaruun akka danda'amu mirkaneessanii jiru. Oromiyaattis hojiin kun bu'aa guddaa kan irraa argame ta'uu obbo Geetuun dubbatan. Inisheetiivoota keessatti iddoo guddaa qaba jennee utubaawwan arfan irratti iyyuu gaafa madaalu iddoo guddaatti qabannee tokko ilaalle inisheetiivii misooma qamadiiti. Qamadiin biyya kana keessatti bal'inaan oomishamuu hin danda'u. Gannas oomishuu dandeenya, bonas oomishuu dandeenya. Qamadii oomishuudhaaf lafas qabna, haalli qilleensaa keenyas haalli qilleensaa kanaaf mijataa ta'e ni qabna jechuudha. Kanarraa kaanee qamadii karaa baay'ee jijjiirama guddaa fiduu danda'uun gannaanis bonaanis soomsuu irratti oomishuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneeti kan hojjechaa turre jechuudha. Jijjiiramaan duratti qonna gannaa qofa fudhannee toolaalle qamadiidhaan qamadii lafa hektaara 970,070 caalli irratti hojjechaa turre. Yeroo ammaa bara darbe kana keessa qofatti fudhannee gaafa laallu qamadii lafa hektaara miiliyoona 3.2 ga'uu hin danda'amee jira jechuudha. Kun jijjiiramaan fudhannee gaafa laallu jijjiirama baay'ee guddaa ta'uu isaati kan ilaalatu jiru. Oomishaanis fudhannee gaafa laallu oomishni kanaan dura qamadii irratti kuntaala miiliyoona 100 fi miiliyoona 2 kan hin dabarre kan gannaa qofaan jijjiiramaa asitti kuntaala miiliyoona 100 fi miiliyoona 67 ga'uu hin danda'amee jira. Dhimmi bifa addaan yeroo ammaa kanatti haala gaariin irratti hojjetamaa jiru oomishamu kunneen kanneen gabaa alaaf barbaachisan ta'anii akka oomishamaniif karaa adda ta'een inisheetiivii alergii irrattis hojjetamaa akka jiru obbo Geetuun dubbatanii jiru. Oomishoota biyya alaatitti ergaman irratti xiyyeeffannee hojjechuun immoo akka nurra jiraatu yeroo adda addaa inisheetiivoota keenyatti qabannee kan hojjechaa turre. Fakkeenyaaf boloqqeen biyya keessatti nuti oomishnu yeroo baay'ee karaa kontiroobaandii karaa adda addaatiin qisaasamu akkuma jirutti ta'ee boloqqeen sharafa biyya alaa argamsiisuu keessatti iddoo guddaa waan qabuuf gosoota boloqqee hundarratti xiyyeeffannee oomisha lafa boloqqee uffisnu dabalaati dhufneeti kan jiru jechuudha. Oomishas fudhanneetu gaafa laallu boloqqee irrattis jijjiiramni gurguddaan mul'achaa kan turan. Boloqqee qofa otoo hin taane atarboonsituu irratti hojii guddaa hojjechaa kan jirru. Saliixa irratti hojii guddaadha. Maashoo irratti hojii guddaadha hojjechaa kan jiru. Kana warra kana hunda isaa wal qabsiisneetu gaafa laallu oomishoonni kun oomishoota Oromiyaa keessatti kanaan dura xiyyeeffannoo argatanii irratti hojjetamaa turre garuu immoo erga jijjiirama asitti xiyyeeffannoo kenneef irratti hojjechaa jirruu fi jijjiiramoonni gurguddaan irratti mul'achaa turanidha jechuudha. Gosoota oomisha qonnaa kan akka boqqolloo fi bishingaa karaa adda ta'een irratti hojjetamuudhaan oomisha qonnaa yeroo gabaabaatti gahu qofa osoo hin taane kan jijjiiramni ammaan dura argamee hin beekne irratti argame oomisha boqqolloo fi bishingaatiin naannoo Oromiyaatti jijjiiramni guddaan itti argamaa jiraachuun obbo Geetuu Gammachuun hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa dubbatanii jiru. Boqqolloo bara darbe kan inisheetiiviidhaan goonee qabannee hojii isaa jalqabneerra. Boqqolloon tubaawwan arfan amma kaasne kan oomisha guutuu danda'u. Kanaaf jijjiiramaan duratti boqqolloo lafa hektaara miiliyoona 1.4 kan hin caalle irratti boqqolloo kan misoomsatoo turre jechuudha. Yeroo ammaatti boqqolloo lafa hektaara miiliyoona 2 ga'uu hin danda'amee jira jechuudha. Oomisha isaatis fudhanneetoo gaafa laallu oomisha kuntaala miiliyoona 60 kan ture yeroo ammaatti miiliyoona 90 olitti ol guddisuu hin danda'amee jira jechuudha. Kunis oomishoota gurguddaa naannoo keenya keessatti oomishne wabii keessaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti iddoo guddaa qabu keessaa tokko boqqolloo waan ta'eef haala sanaan kan laallu. Kan biraa oomishoonni kan akka misingaa keessaa misingaan
ji'a sadiitti dafeetoo gahu kana naannoo horsee bulaatti naannoo gammoojjummaan guddatu irratti xiyyeeffanneetu hojiin nuti hojjechaa jiru hojii guddaadha jechuudha. Misingaan biyya kana keessatti ji'a 9 eega. Ji'a 9tti qonnaan bulaan eeggateet inni iyyuu gaafa caamni itti baay'atu qonnaan bulaan isa iyyuu dhabaa jechuudha. Amma initiatiivii goonee erga qabannee booddee mishingaa ji'a 3tti qonnaan bulaa keenyaaf qaqqabuu danda'u horsee bulaadhaaf qaqqabuu danda'u irratti xiyyeeffannoo guddaadha kennee hojjechaa kan turre. Isarrattis lafaan fudhannee toolaalu lafa hektaara miiliyoona 1 ka'uu danda'an jirra jechuudha bara kana. Kanaaf jijjiiramni naannoo kana irratti dhufaatoo jiru jijjiiramoota gurguddaadha jechuun hin danda'ama. Oduu fi odeeffannoon waamaraa FM Finfinnee 92.3 irraa isin bira gahaa jiru ammas akkuma itti fufeetti jira. Hojiin misooma sululaa hojjetamaa jiru hirkattummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uu fi wabii nyaataa sadarkaa maatiitti mirkaneessuuf gargaaraa jira jedhani kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johaar. Misoomni sululaa mata duree hojii eegumsa biyyee keenya badhaadhina keenyaaf jedhuun gandoota baadiyyaa 38 keessatti ifatti eegalamee jira. Saganticha kilaastara biyyoo awwaaletti argamuun kan eegalchiisan kantiibaan magaalichaa jijjiirama biyyaalessaa hordofuun misoomawwan milkaa'an hojiirra oolan keessaa tokko misooma sululaa ta'uu ibsanii jiru. Hojiin kunuunsa biyyee fi bishaanii magaalotatti sosochii ummataatiin gaggeeffamaa jiru. Hojiiwwan eeggattummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uuf hojjetaman akka milkaa'an kan deeggere ta'uu dubbachuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama. Bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu, rakkina sin arguu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.